السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجيا فيا كيساني أكم تساسا قالين جر جنان إذا يادا لجتو يرو كان من ننجر الناس أما سقالي وانجرو سنتا سونا تنتلو نام سقالين جر جنان إذا يادا لسيتني إذا يادا أكم جرتنا مسين نجاسا فيا كيسان هو ماما نمرك أنساسي هو الحمد لله رب العالمين. لما نيام ولم فجج ولم ساق سيكو فججتا اسني فاكن لانه مالف ما تنقم ما يومي تنقم نجايس هاجي يومي اسكمجه هاجي يومي فكنيف اسكمجه كنا تنقم نقول وانا نجرب فجج شوي قال لي بر نا كم جرتان قال لي فرانكو يسني وجد ايه بلي وانتي يا قلت ترتري قلت ترتري والله برانكي سني نانتا ساكانت تريسه جاه برا لاليس دي تلاقا برانكي نافق أي تجرسني قالي برانكي قولا إنها كسي جرتو سا فيا كيسن جبات سا أسمان وانت كتكواي سوشيال ميديا ثانا نجار موي أسوق في كاين بكو كامينا بيتني بري وانتي يودون عرفت دفتو وهي سامري في فاني في آخر هاسوق فيو بركي سنة bara mutawaa turetti bara YouTube nama hordofne bara majabii miidiyaa rabaatee xooxoo hin jennette jechuudha. Namni YouTube keessaa ani laalu YouTube hordofu jara lamaan. Guys, sagmusaa walitti dabalaman argalee dhaandosaa walitti dabalamanii miti garuu bexaam jaaladha. Gugutiin akka amma simpiraankii namoota gargarii kun amma warroota abashaa kanneen fa'aa eedasan akkasi eegachuu viidiyoo isaanii wallaahi laazim. Gin subhaanallah amma garuu deemanii ijoolleen sun wajji guddatanii wajji ilmoo argatanii bakka ilmoo argatanii amma garuu addaan bahanii yoo jedhan wallaahi keessa kiyya haga misqaala zarraa naa fudhatuu dide. Gin viidiyoolee yoo laaltu barreeffama isiin barreessite yoo laaltu poostiilee garaagaraa haadha kan iskiriin riikardii kana yoo argu amanee jira garuu rabbiin addaan isaan hin baasne ammallee rabbi walitti isaan haa deebisu baasawee daa'imman turis abbaaf haadha jidduutti guddatte daa'imman sammuu gaariidhaan guddatte isinii galee innaa amma kana gaarree immoo haadha jechuu haadha gaa'is haadha wallaahi waa'ee haadha irraa haasa'uu dhufe rabbii kiyya akka kadhe gizee dhiyoo tana isiin akkasi gabbaatee jaarsa isiisan arrabsitu dhiyoo tana kan duraa dhiisaa ka waggoota taree isaan biradhaan mucuqu ol godhan dhiisaa hojuma argaa jirra gin dhiyoo tana wallaahi kun ani xiqqoo yaada namarraa kennadhasaa tiktook irratti wallaahi laazim viidiyoo irra waraabee dhabe jechuudha akkanumatti bakka viidiyoo irra waraabee dhabe haadha tana garuu uf qabe isinii galee galli wallee amma akkasiin taatee mooraayee boruu jarri kuyyuu wanoonee minaa gabbanii waa'ee haadhaaf ilmoo waa'ee minaa gabbanii jedhee amma biraa irraa kolfuu naa wayyuu ta'u naannoo itti dhiise jechuudha. Innaa amma garuu yeroo haati akkanatti haasaa babbareeda kana haasoftu yeroo haati intala isii gubattee yeroo hedduuf ciqiccaqee isaatiin lola jidduu isaaniitti deemu obsitee baafattee haadha jala dhayxu wallaahi haati dadhabe jettuun waan baay'ee natti dhagahame asumaanummoo jechuun wallaahi al'aazamuun rabbiin jechuudha rabbiin taqii ila waa lama nama dhorgatin wallaahi waa lama jechuudha jaarsa gaarii isin dhorgatin yooma jaarsa badaa isinii kenna rabbiin haadha keessan abbaa keessan faamilii isin dhorgatin faamilii keessan faamilii gaarii isinii haa godhu laannoo ilmi dhiiraa kamuu jechuudha alagaadha mitiiree badhee carraa waliin nu dabale hundummaa ilma namaa ilmi dhiiraa alagaadha sijjammar balalatu sanuyyuu akka sirraa fagootetti akka durbiititti xiqqoo waan dhiigomnu jiru walii heeruma malee alagatti heerumna kun amma faa zabana keenya kana keessatti faa jechuudha arsirraa jimmaan heerumuun jimmarraa arsee heerumuun wallagga shawaa keessa wal keessa arsirraa kana fagoo kana hundatti heerumna jechuudha amma faa yeroo miidiyaa kana faatti namni subhaanallah meebi biyya keessa osoo galtanii biyya keessa osoo jiraattanii heerumuu dhabuu dandeettan fageenya kana sodaattanii garuu amma silkii irratti hunduu guruuppii keessa wal barataa hunduu guruuppii keessa hojii jira biyya ala hojii jira tabiyyaa jireenya namni yaadu hin jiru fageenya biyya keessa namni yaadu hin jiru ani asii ka'ee maganaa minaamin wanni jedhamu hunduu ollama wal se'aa jira amma harargeerraa arsirraa harargee heerumuu ollamatti waan heeruma seeti ijoolleen jedhamu waan biyya ormaatii wal baratanii biyya ormaatiitti wal fuudhaniif jechuudha kanaaf garuu osoo biyya galtanii kanallee isiniif gala
biyya fagoo hin heeruminaa. Warri heerumtan rabbi isin haa laaffisu. Warri hin heerumin garuu wallaahi gaafa biyya galtan gaafa bultii tana dhugaan keessa seentan fageenyi miidhaa inni qabu irra geettan. Fageenyi heerumuu miidhaa inni qabu irra geettan. Amma garuu biyya arabaa kana keessatti hoomuu isin hin galu. Innillee si bira jira. Warra isallee silkiin dubbista. Innillee warra kee silkiin dubbisa. Waluma bira isin fakkaatu wanti hunduu. Dhiyoo walitti bakka gammadaan fakkaata arsii fi baalee arsii fi jimmi dhiyoodha walitti minaaman jechuu dandeettan. Garuu gaafa galtan onkan arsii fi jimma dhiyoo ta'uu miti. Onkan harargee fi arsiin dhiyoo ta'uu miti jechuudha. Fageenyis wallaahi qattan kan dhiyoo ta'uu miti. Wallaahi ila baaleef arsii walitti dhiyoo miti. Baaleerraa arsiin dhiyoo miti. Baay'ee deemsa fi cinqii walitti dhaabbatu hin dandeettu. Zargii walitti dhaabbatu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf amma garee keessa wal argitanii amaluma walii beeytanii haasa'u tokko haasoftanii arsillee haasan si haasaa warra jimmaatti jimmaree haasan si akka haasaa warra arsiiti harargallee akka arsii haasofti jimmallee akka harargee haasofti haasama keessa walii galtanii ifattanii guruupii keessatti dheeyxaniiti walitti hin heerumina. Wallaahi laazoo rakkoodha booda rakkoodha keessattuu dubartiin fagaachuu warrarraa gaarii miti. Gaarii miti. Fageenya amma ollatti heeruma sanii miti sananis hin jaaladhu. Gin biyyuma keessattuu naannoo irraa osoo fagaatu baattanii fakkeenyaaf arsii bahaarraa arsii lixaa osoo dhaquu baattanii ana akka kiyyatti arsiin maanota akkuma migeen hanga arsiin bahaati fi arsiin lixaa adda fagaatu sin dhagarre jechuudha. Haga addaan fagaatu. Baxxaami taa'abii sitti fudhata. Haa ta'u meeshii arsii keessa dhiisi. Biyya biraan deemina. Walumaa galatti fageenya sin heerumina. Faamilii keessan kabachiisaa jaarsa keessan. Maalatee fallakkuuti. Inni kabajne jaarsa faamilii kee, inni quba qabaanne faamilii kee, ati kabaji faamilii kee, ati quba qabaadhu faamilii kee habiibtiiti. Inni si dhorguu danda'a. Dhiirri garii nama dhorgiti. Wallahi dhiirri garii faamilii irraa nama dhorgiti. Qarqaasa abbaa haadhaadhaa nama dhorgiti. Ati amma bultii ijaarratti abbaa faati sin barbaachisu sin jetti. Amma waa'ee kenna yaadna as deebi waa'ee abbaa faadha keetii yaadni sin jetti. Ofii immoo waa'ee abbaa faadha isaa yaaduun hin dhiisne. Ati immoo tuyyuu dhiistee warra hankee isatti as deebitee fuultakkittidha waa'ee isaa yaadda. Ganamas galgalas yaadni hankee waa'ee isaati. Garuu inni waa'ee maatii isaa yaaduun dhiisne. Wanni dalagamu guutuun maatii isaa hojii. Ka dalagu maatii isaati. Ka mari'atu maatii isaati. Ati immoo bakka ruuyya takkitti irraa baate jireenya kee maatiin kee quban qabu, daarii dimbarii tee maatiin kee quban qabu, qabeenya kee maatiin kee quban qabu, oolmaa bultii kee maatiin kee quban qabu. Gaaf tokko immoo alagaadha. Alagaan bakka akka leenca ripheeti. Bakka gaaf tokko dhoo'ee achiisitti ol ka'uun isaan nafu. Gaafa sitti ol ka'e immoo akka masqaala zarraatti. Inni ati isaa jettee faamilii guutuu dhiiste sun. Faamilii guutuu dhiiste jireenya kee jettee qalbiidhaan fuula takkaatti as deebiste sun wallaahi sitti ka'ee jennaan isuma diina ani yeroo hedduutiin dubbadha baazawee waan hedduullee waan dhagahuuf waan hedduullee waan ijoolleen na himanii wama miidiyaa irratti ana gataan xiqqoo dubbadhuuf ijoollee hedduu miidiyaa irra waan dhufanii keessa reegarri naa godhaniif sinii galee innaa waan kana akka waan narra gaheetitti illee hiraaree ka dubbadhuuf jechuudha. Innaa alagana lagama obboleewwan xiyya. Aga jaarsa kan kee bira jirtu maatii kan kee yoo kabajamta. Isuu yeraasu guddaa isa kabaja isaan tuqin qarqaarsa maatii keellee dhiisin never ever rakkoo maatii keetitti hin dhiisin xiqqeessii qarqaare. Na xiqqeessi moo isatti uf miitee maatii keetti uf miitee odoo inni jiru akka nama dhiirsan qabnellee gara maatii achi garagaltee wamu hunda maatii hojii gootellee sun bultii kan kee gaagaa giin jechuun giin maatii kan kee kabaji haga takka quba qabaadhu haga takka siigalee haga takka qarqaariin rakkoo ittiin dhiisin. Innaa rabbiin jechuun wallaahi yoo jaarsa gaarii isinitti qabu hin inni fuuldura keessa illee quba qaba waan ta'eef jaarsa gaarii isinitti qabu hin haadha abbaa keessan umurii isinii haa dheeressu. Takka irra gamanaa yoo kufte gamanatti hirkatta waan ta'eef jechuudha. Innaa keessattuu ijoolleen rabbiin isinii haa laaffisu. Ijoolleen maatii keessan maatii obboleessa obboleettii abbaa haadha akkas hin qabne rabbiin dhiirsa gaachana waa hundaa isinii ta'u isinitti haa qabu. Isin mufachiisni wallaahi ka isin daarsani ka isin aarsani kan isinii hubatu akka abbaa fakkaadhatitti rabbiin isinitti qabu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Rabbiin naa yoo lamaan dhaban hin kufan akka kaanitti kufan waan ta'eef bakka maatiin qabnetti jaarsi kan kee gaafa nyaara si guuru bakka namatti himatu hin qabne jaarsi kan kee gaafa si miidhu gaafa si boochisu jechaa si miidhu bakka dhayxee himatteetu boottuu yoo hin qabaanne lama cabda bilee lama si cabasanii galee rabbiin isin alaaf asumaanu giin keessattuu waan haadha.
gaayis waan haadha dubartiin gaafa heerumtu baxaam itti barti gaafa amma singilii caalallee gaafa heerumtu waa'ee haadha maashaallah 100% sadarkaa haadha baasii himi osoo jettee dubartii takkaan dubartii heerumtee ilmoo qabdu takkaan si himuu hin dandeettu garuu yoo singilii taate normaali homaa sitti hin fakkaatu xiqqoo haadhummaadha dhugaa haadhaati gumma kamiinuu oli gin homaa sitti fakkaatu xiqqoo si parsantii wal dhaba si galtee amma jiijii kiyyaa tana laalee jechuu waan baay'ee baradhe warabbal kaaba obboleewwan tiyya samriin tun qalbiin isii qalbii miti goobazii san birattu jechuudha qalxaaffaa dhalle isa caalaa jechuudha nama yaada ofii bar daa'ima umriillee isa caala gin agarta wajjumaa yeroo wajjumaan guddatte jarritun jechuudha wajjumaan jabaattee nama guddaa ta'an inna samrii tana wallaahi taazabaan jabduu bakka hallee xankaarraa jabduu konfidensii isii fuulii adabni isii hoo gizee haati gizee meeqatti haala baddee jaarsisii kana dafaree jettee jaarsisii qaama saalaan qabu jettee jaarsisii akkana jettee saamriin akkana jettee dubbattu malsii takkaadhaan deebistu kanaan durallee waggaa lamaan kanas haati tun yuutuuba kanaan dalaydee hirriba kanaa akka ol jettee qaafiraa kana gamaa gamana dhaabdee wantala si haasofte mittiin tun jechuudha baatee viidiyoo irratti waraabne haati kiyya kana san hin jenne akka baddee waan taatu dhabdina viidiyoo takkitti himatte haadha baatee akkana itti sanuu kabajaan dubartii kabajaadhis ni galee haati garuu waan itti hambiste takka hin qabdu akkasuma obsitee mi'atiin tun haadha tanaafillee jettee isallee bultii jettee obsitee gamma gimma carrasharra yoo kan alagaa sun irra ol taru maal goote haadhuma sanii dhayxee hirkatte daa'imman sii gorratte jechuudha haadhuma sanitti osoo hin duune lubbuutii kan dhaqqabate saniitti garuu mee nama biraa filatte mee hiriyyaa bira dhayxee abbaa soyxee gaayis firriin dhabame yookaan firri isaa bira dhayxee no haadhuma ganamaa galgalatti isii arrabsitu isii xiqqeessitu akkanatti nagattee baatee akkana maalii taate isii eeybeetu sana isima sana dadhabe haadhatiyya jetteen jechuudha wallaahi laazim baay'ee tokko waan baay'ee irraa baradhe garoon himimaan na qaba yoo haati waa'ee ilmoosii akkasitti cokku jettee dubbattu jechuu yoo haati ilmoosiitiif akkasitti ana jiraaf jettu wallaahi himimaantu na qabe rabbiin waa yeroo rakkattan yeroo alagaan iji isinii bobaasu dhayxanii jala dheessitan keessattuu abbaa fi haadha maatii faamilii isin hin dhabsiisin gaayis yeroo nagaa jirru kana yeroo fayyaa xalalaa jirru kana yeroo abbaa manaa kennuu jilleen jaalalaaf kabajaan jirru kana obboleessa keenyatti illee hajaa godhuu dhabuu dandeen abbeeraa keenyattis hajaa godhuu dhabuu dandeen eessuma keenyattis bakka inni jiru anammaaf maamiliin kiyyaa guutuu bash bakka inni jiru qaba quban qabu tokkocha isaanii matalan maaliif waan abbaa manaa kiyya wajjin jaalalaaf kabajaan jiruuf ittillee na jabnee minum garuu kan hubadhe lakkaa gaafa rakkatan gaafa inniin ati nama guutuu caalchifattee itti hirkattee rabbii gaditti isatti of keeytee jiraattu kun sitti jijjiiramu subhaanallah fira isaa soquun deeman fira isaa soqu warruma kee ka arra quban qabnu san soqaa waan jiru itti dhagahame warabbal kaaba warruma kan kee quma waan zarii keessa zarii takkoo qabaannaan ati zarii kan keessan soqita gaaf tokko jechuudha gaaf tokko innaa rabbiin nu haalaafisu garuu faamilii keessan kabachiisa ilma dhiiraa kamuu bakka inni kabaju sabaatu ati garuu faamilii kee kabaji dirqama bar nama tokko isaan naa kabaja abbaa faadha kiyya jetteeni yoo inni nama kabajaa hin taane yoo inni kabajaa abbaa faadha isaatiin qabaanne abbaa faadha kee kabachiisuu hin dandeettu bar namuma abbaa faadha isaa kabajutu abbaa faadha kan keellee kabajaa kana beeki sigalee abbaa faadha isaan kabajne taanan abbaa faadha kan kee kabajuudhaaf hin taa'u isarraa kabaja inni abbaa faadha keetiif godhuun eegin garuu ati abbaa faadha kan kee kabaji ciao isatti hin bu'in daangaa abbaa manummaa isaa hin tuqin hin cabsin saniin booda abbaa faadha kan kee kabajiin kabajaa keessafuu isaa olitti yoo ta'e malee isaa gaditti miti wallaahi laazoo keessattuu gizee ammaa kana keessa maal akka ta'e hin beekan cafaqaan dhiiraa kun eessarraa akka dhufu hin beekan namni dhiira gaafa subhaanallah wallaahi obboleewwanti gaafa harkasitti ol fuudhe bar isiin jaalalleetiyya isiin haadha manaatiyya isiin adagarra turte isiin miidhamte na bira geette waggaa hedduu dadhabbii qaama keessaa qabdi lafeen isii bututtee jirti lafeen isii cabee jira ani isii miidha jedhee isiin hiiluu bar obboleewwanti ol fuunaan waan ol fuudhetti buuse viidiyoo dhiyoo takka tiktook irra dalage sana
waa'ee abbaa manaa keessan gaafa lafichoo akkuma nagaa kana bakki isin dhukkubutti niminaa jedhee viidiyoo hojjedhe tiktook irra jechuun wallaahi obboleewwanti koomentii gara kuma dhibba saddeet jala deemti koomentii sun kuma ta'uun ooltu hundi isaanii wallaahi dhugaa jette jedhan edaasaniif na dhaha ilmi dhiiraa gaafati ilmi dhiiraa gaafa ati jechuudha guys gaafa ati yeroo lafichoo kana bara aspiraan duuduu kana dadhabu duuduu kana dhukkuba jettuun gaafa si aadha bakka biraas hin dhawu bakka ati na dhukkuba jettee itti matte saniin ala malee san malee bakka biraas hin dhawu mataan na dhukkuba jedhe isa bira gizee hunda bawwuma dadhaba dhahaa mataan danda'u jedhiin mataa keessa malee sin dhawu jaarsummaan ati jaalatu sun kaate addunyaa kana guutuu caalchifattee akka sammattee deemtu sun jechuudha alagaa siloona ማለት ነው alagaa waan ta'eef viidiyoo san jalatti wallaahi kun ammas hin jira viidiyoon san dhaqa laalame obboleewwanti namni tiktook seente guutuun isaanii edaa kanaafi jetti ijoollee edaa kanaafi wallaahi dhugaa jettanii bakka kanaatu na dhukkuba bakka san malee na dhahu bakka kanaatu na dhukkuba jedhanii bakka san malee na dhahu mataan na dhukkuba jedhe mataan na dhukkuba hin beeka garuu gizee hundaayyuu na dhahu mataa malee na dhahu asuma jetaan garuu osoo zamadii kan kee yookaan osoo abbaa faadha kan kee keessaa tahee obboleessa kee taheeyyuu bakka si dhukkubsa irraa ala dhaqal si dhahuu si dhahee bakka si dhukkubsa irraa bakka biraa si dhahuu danda'a siigalee wallaahi ilmi dhiiraa alagaa dhagaafa sitti baannan innummaa nabiibtiin jaalattaa nama abbaa manaa hin jaaladha akka du'utti dolbira dhaabanii si dur ajjeesna moo isnaan jedhan ana dur ajjeesa nama jedhan gin akka gaaf inni harka natti ol fuudhe nanillee nin beeka gaaf harka natti ol fuudhe akka bakka na dhuguu malee nan dhoyne nin beeka siigalee na ilmi dhiiraa hamma kana alagaa waan ta'eef jechuudha haa ta'uu kabajiin gin warra kan kee jabeeffadhu warra kan kee kabaji daranuu jechuudha daranuu kabaji warra kan kee incitinii warra kee isaa jettee warra keetiin incitin isaan cituu si hoyya malee jechuudha warri nama aarsanii warri gizee tokko bultii namaan diiganii yaa keessan galan amma warri kee jaalala sii qabanirraa keessa galan abiifti jaalala sii qabanirraa keessa galan malee jibbaa sii qabanii miti warri kee waa'ee kee cinqatuu isaanii waan naa yaadaniif ani immootuyyuu waan isaan caala isatu na fayyada bultii jedhee isa filadhee jireenyi kiyya ammaa kana jedheef gara isa hawada sini galee yoo dubbadhullee gara isaa goree waa yoo balleessullee isa wajjin mari'adhee yoo tolchullee isa wajjin mari'adhee kawurraa sana akkama dhageettuma dhiisee warri immoo maaliif tokkuratiidhaan gizee hedduu jireenya namaa keessa seenanii jireenya kan kee keessa seenanii kan akkas godhi kan akkas godhi kan akkas siin jedhan isaaniif ati qaaliidha siigalte isaaniif ati qaaliidha siif immoo ammaaf eeyyan bultii keetii isatu siif qaaliidha siigalee haala kanaan bultii kee diigan malee warri nama barbaachisa warri nama wallaahi laazam dhiirsaa jettanii warraan iccitina dhiirsaa jettanii warraan iccitina ilmaanis qabaatte dhiiste inni guddista bifti hin guddiste kun amma jiijin kiyyaan samrii ilmaanis hojjuufitti martee dhungataan jirtu ilmaanis hojjuufitti martee isti aadham jettiin ture osoo haadhuu maraattu yookaan namni shaarmuxaa jedhuun namni seetanyaa daariidha jedhee arrabsee diqqaa guddaa miidiyaan kun uffe isii jedhe kan haadhuma tana asbaata haadhuma tana osoo qabaatu baatte har'a warra miidiyaa irra samrii jaalatu kana samrii warra kana bira dhaqaa jirti har'a nu'ii miidiyaa irra isii hordofisii jaallatu bira dhaqaa jirtu haadhuma isii arrabsan bira dhaqxe haatillee hangamuu maraattuu taatu hangamuu durriyyee taatu har'a nu caalaa fayyada ilmoosii isiidha ilmaan isii kaammata haqarraa qabu isii ofitti qabu isii akka barbaaddetti dhandalaqxee haa jiraattottee isiidha mana kiraa fuutee hiriyoota wajjin deemi barumsa kan geexu murettee ilmaan irraa fuutee isimman duriyyeedha jedhanii namni arrabsu kun jechuudha ilmaan irraa fuutee wallaahi laazam hedduu takka leenca bakka waan baay'ee keessatti barumsa guddaa qaba baasabu jechuudha alagaan alagmagamaaru yoo ta'an eega jaalala jara kanaa subhaanallah jaalala miidiyaa abbaa fedhoo jaalatama booda kalaas geeqa muramnaan gaaf takka muramtee jirti kalaas wallaahi jaalala xiqqoo tana seetanii bareessin subhaanallah romaantikii miidiyaa jettaniin baru wallaahi laazam peace